اليوم فتشت لي شغالة، شوف ايش لقيت معه. ها فلوس، شوف ها ايش لقيت. قالت اني جوعانة باكلهم بالمطار. ها شعر بوسط خيار. هذا بوه قطن حقة الدورة. هذا ها شوفوا، هذا بو شاي، شوفوا شعر مدهون. بوها شوفوها شعر مدهون. يا خواتي انتبهوا، معكم المفتشة، أنا أفتش شغالات. سلملم. Kana hunda madaamii afuutuuf salphisuu wanta hin jirre tokko godhanii salphachuu bichaa miti rakkoo ofitti fiduuni ijoollee teenya dhugaa maaliif barbaachise keessattuu gizee gara biyya keenyaa gallu harga keenya qulqullina goonee bariinnee nutsuutu taanee yoo gallee maaltu nurraa hir'atame ishii ofii keenyaa yoo itti cinne obboleewwan keenya nu duubarra dhufanii fi yaaduun maaliif nu dadhabsiise ani kan jedhu kana guurtee deemte waan barbaadde biyyatti hojjechiiftee as deebite jireenyi waanuma siif salphatu wanti hundi akka garaa keetii waan siif ta'u sitti fakkaata. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootiidha. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa irra viidiyoo nama salphisuu fi baay'ee nama qaanichuudha. Garuu haga ammoo biyya biraa ta'u biyya keenya ta'e baay'een itti qaanaas baay'een itti saalfadhas jechuudha. Sarraatenyaan tuni sarraatenyaa biyya biraati malee Itoophiyaawii miti jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee yoo dubbatan nagaa ijoolleen sarraatenyaa biyyoota biraa wajjin hojjetan keessattuu sarraatenyaa Ugandaa wajjin ijoolleen hojjetanii maal jedhu beektanii madaamiin ishii ittiin dubbattu ishiidhaan kana godhiisan godhi hin jettuuni anumatti iyyiti anumaan godhinaan jetti maaltu akka ta'e bichaa hin beeku ishiin ciisteetuma bilbiloo barbaaddu uffata ishee ofirraa baastee bilbila ofii haasa'u bichaadha hin yaamtu yoo yaamanillee anuma yaamu gizeechuudhaan ani soba seetananii omaanatti fakkaatu ture. Garuu amma yeroo ammaa kana wantan argaa jiru kanarratti yoon ilaale bakka waan baay'ee keessa nama shakkisiisu jechuudha. Akkuma argitanii sammuuleen jira, kiyyaarri jira, kireemiin jira, wantoonni garaagaraa jira jechuudha. Isa keessatti sammuulii keessatti akkuma argitan birrii naqxee nyaata namni shakku hin jiru. Nyaata boolee dirree xiyyaaraa yoon dhaqee yoon beela hin nyaadha. Nyaata xiyyaararraa waan hin jaalannee fi hin nyaadhu jettee kiyyaara fudhatte. Kiyyaara keessatti garuu kan argame rifeensa jechuudha. Akkasumas immoo faalziin isa harka dibata san keessatti kan argame immoo isa daayibbirii yookaan moodeesii shamarranii kan gizee keenya kan uffatamu jechuudha. Niif galadhee yaada. Kireemii fuula dibatamu san keessatti immoo kan argame rifeensi iddoo lamatti argame wantoota garaagaraa kan ta'e sa'aatii kanatti madaamiin argite jechuudha. Wantoota kanneen guurtee deemtee nan deebi'aadhaan galaa jirti. Sarraatenyaan tun gara Itoophiyaa gara biyya ishii jechuudha. Gara biyya ishii biyya dhaloota ishii kan galaa jirtu nan deebi'a jettee eeyyoo babaatii lamaa fudhattee gara biyya ishii galaa jirti. Haa ta'uuti garuu meeshota madaamii kan akka rifeensaa kan akka akkuma argitan kan akka birrii kan akka wantoota garaagaraa kan akka daayibbirii moodesii madaamii walitti qabdee fuutee deemaa jirti. Baay'irgit kana godhi fidii koottuti saniin booda waan ati barbaadde sii goona yoo deebite hin gootaadha natti fakkaate jechuudha. Ani waan kana keessa wanni hin beeku hin jiru. Garuu yeroo kana madaamiin hundi akka tokko miti. Madaamiin tokko amma kan siruma waan kee meeshaa kee hifattashne ni jiru jechuudha. Garuu madaamonni tokko shaanxaa miti boorsaa miti. Rifeensa kee uffata kee jalaa shintibeetii si galchanii uffata guutuu baafadhu siin jedhanii paantii kee ijoolleen paantii keessa fattashamtetu jira. Uffanni guutuun irraa bahee haga paantii jalaa baafattee qaama qullaashii wanti uffanni uffatte urgufamee fattashamutti ijoolleen fattashamu ni jiru jechuudha. Isa bichaa miti rifeensa kee ati maaragaan qabsiifadhe jettee qabsiifattee yoo bareeffatte garuu rifeensa sassihiisisanii rifeensa kee keessa kasi fattashtu jira. Gizee tokko sarraatenyaa tokko nan yaadadha madaamiin jechuudha shattashtee takka maal argite paantii ishii keessatti maallaqa guddaa argite jechuudha.
Madaamiin takka immoo maal argite rifeensa keessatti warqii argite jechuudha. Ijoolleen keenya garuu wanta akkanaa kan godhu ijoollee biyya keenyaa miti. Saraatenyoota Itoophiyaa miti. Ija kiyyaanan arge jechuudha. Saraatenyoota sanniin biyya biraa biyya Sirnankii jedhamtudha jechuudha. Biyya kanatti ergasirraa kan ka'e mana tokkotti jechuudha nan hojjedhe biiroodhaan nan hojjedhe jechuudha. Biiroodhaan yeroo hojjedhu wanta akkasii na mudatee hin beeku. Biiroo dhaqee yoon ba'ee deemu shaanxaan koo fattashamee hin beeku. Gaafa san garuu mana sanitti gaafa ani akkuma duraan isee shaanxaa koo loormaan qabadhee yeroon gadi buukaa gaafa ji'a koo fixadhu shaanxaa kee fidi jettee na fattashte. Shaanxaa kiyya keessa immoo loormaan homtuu hin jiru waan ta'eef itti kennee fattashte fudhadhee ba'e. Garuu ergasii ani immoo makiina keessa gaafa teenyu madaama ishee nageechitu. Aniin jedheeni ergan biyya kana hojjechuu jalqabee madaamonni tokkotti shaanxaa koo fattashanii hin beekanii. Garuu ati shaanxaa kiyya ni fattashte. Ani waan nama fuudhuu miti. Harkaan naman deemu miti. Garuu maaliif fattashte shaanxaa koo jedheen gaafadhe. Yeroo kana maal jette saraatenyaan takka saraatenyaa hedduun galfadha jette. Saraatenyaa hedduu san keessa guyyaa takkitti ani saraatenyaa fattashee hin beeku. Haa ta'u garuu gizee tokko saraatenyaa takka fidee anis fattashullee yaanne gizee ishii fixattee galtu warqii nahattee birri nahattee gizee ishiin dhositu intalli koo argite. Saniin boodatti intalli koo dhuftee natti himna shaanxaan kun fattashamuu qaba jedheen fattashee. Erga fattashee immoo shaanxaa ishii keessatti warqii kiyya kan gizee gaa'ila kootiin ijaarradhee warqii mormaa fi kan harkaa na jalaa hattee silaa fuutee deemte. Osoon fattashuu baadhee kan gaa'ila kooti ija kooti wanti gaa'ilaa ija ofiiti waan ta'eef silaa na jalaa fudhattee deemtee turte. Ergasii ani saraatenyaa kamuu mana koo dhufan nan fattashaa. Anis duraan nama fattashtuun turre garuu immoo kan badduu nama godhu saraatenyuma jettee naa deebiste jechuudha. Inna kana yoon sinin jedhu ofuma keenya balleechinee kaaneet ofuma keenyaaf immoo madaamota ofitti kaafna jechuudha. Kanaaf amma mee wanta kana guurtee galtee madaamii ishii as deebitee madaamii jaanjessitee mana madaamii irraa fudhachuu yaaddi boo jaarsa madaamii irraa fudhachuu yaaddi. Ijoolleen akkana godhani dhugaan sinitti hima ijoollee wantoota likiskisii kan olii gadi oofanii siniif galee tokkoffaa ijoollee ishii wajjin maaggaxuu nama yaadu. Abbaa manaa ishii wajjin maaggaxuu nama yaadu. Yaani madaamiin sun akka ittiin dubbanne akka ishiin jaanjoftu goote saniin booda immoo yookaan immoo waan wayii bakka godhuu barbaadde. Malee namni nagaadhaaf rifeensi minaamina guurtee biyya ishiitti galtee biyya mana sanitti kan deebitu ani madaamii miti ofii kiyyaaf nan shakka jechuudha. Wanti akkanaa wanta badaadha waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo maqaan nama baduurraa karaa baduu wayya jedhanii jiru. Maqaa keechan ofiin balleessina dhugaa. Maqaa keechan ofiin balleessina. Wantoota likiskisii akkanaa kana warroonni hojjetan immoo sababa keechaniif walitti qabamneet kaddaamaa shaqqaalaa jedhamne yaamam. Amma isheen tunis ebeluu saraatenyaa koo mana kiyya turte maqaan ishii ebeluudha jettee maqaan dhufne jechuudha. Kaddaamaa tiyyarraa kanan argee. Saraatenyoota teecha shaqqaalota teechan fattashaa gizee simbiraa galtu. Gizee gara biyyaa galchitan fattashaadha. Ofiin dagatinaadha jettee gaafa isheen dubbattu yaani nullee isaanuma keessatti ramadamna jechuudha. Foon tokkichatu xannacha tokkichatu foon hunda ajjeessaa jira Oromoon. Maqaa nama tokkooti shamarran hundi maqaan kaddaama jedhamnee yaamamnu shaqqaala jedhamnee yaamamnu ani nutsuudhaan qulqulluudha ofiin jennu isaa wajjin maqaan keenya nu bada jechuudha. Kana kan biyyatti baratanii kan ollaa biyya naannoo jaanjessanii maatii jaanjessanii biyya Arabaattis kana godha malee namni lafaa ka'ee kana yaadu jechuudha. Waan likiskisii asxallii kana yaadu. Gizee tokko ani dhugaan sinitti hima bakka bagam iddoo saraatenyaan jirtutti sin hojjetini. Bagan immoo wantoota kana kan godhu beektanii baay'inaan immoo ijoolleen 2-3 ta'anii mana tokko keessa hojjetantu nagarii isaanillee humaaf nagarii of irratti yaadu. Tokkoffaa kan kana gootu saraatenyaan mana san keessa jirtu akka ishee ittiin dubbanne yeroo hunda hojii hunda akka isheen hojjettu. Lammaffaa madaamiin akka hin dubbanne. Sadaffaa jaarsa madaamii wajjin ijoollee madaamii wajjin maaggadhu kan barbaaddu kana jechuudha. Hojiilee kiskisii kan hojjetan. Kanaafuu obboloota koo wanti kun wanta baay'ee safuudha. Nama saalfachiisa nama qaanichaa wanta akkanaa warri sammuu keessaa qabdan of keessaa haxaa balleechaa maqaa keechan balleessitanii nullee isin wajjin akka maqaan keenya nu badu nun taasisinaa ofii keechanitti cittanii waan ta'eef. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa egaa ani viidiyoo kiyyaa irraa qabadee dhufe immoo kanuma fakkaata jechuudha.
ijoollee yaada akkanaa sammuu keessatti baattanii wantoota liqisqisii madaamii teechan irratti yaaddanii akkana godhee galee deebi'ee tanan abjuu kiyya bakkaan gaadha abjuu kiyya milkeeffadha warroonni jettan yaada dogongoraatti sammuu keessatti deebi'aa isiniin jedha. Egaa hanga viidiyoo biraatiin walitti himtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.